Ashamar kafuunee daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo jirra galatasaa hundumti keessan baga jiraattanii guyyaa sanbata har'aa guddaatiin sin geessiniin jechuu barbaada. Ani har'a waldaa hinnanne mul'unaa fi biiftuun dhaqanii jiru jechuudha. Ani garuu hin dhaqne jechuudha. Maaliifi ganama ka'ee qursiin qopheessineefi yookiin cireen qopheessineefi misaadhuma dhufanii nyaatan jedheetanii jechuudha. Amma ciree yookiin laaqanan dhiyeessa jechuudha. Cireen afeera shiroo mirxii bareedduu shin qopheessee fi eegaa jechuudha. Kanaaf shiroo kana maaliin hojjedhaa? Shunkurtii adii qaba. Akkuma argitan kun kanaasin galfadhee manni natti xabbabee jechuudha. Leensaa maaliif gola ciisicha keessanitti hojjettu jettanii kunoo maskootii baneera fooliin isaan baamaan jedhu. Biyyi keenya abashaamti jechuun Itoophiyaan keessa rakkoo hin qabu akka faranjii no'isnu nuti waan argine jireenyi keenya suma beennuudha amma wal dhosuu hin dandeenyu. Wanti immoo as keessatti hojjedhuuf istoofii maarbeetii guddaa qaba. Argitaniitu maarbeetii jechuudha. Maarbeetii ko baay'ee bareechee jira jechuudha. Maarbeetiin biddeen itti tolchu jechuudha. Mi'a koo hunda achi naqee maaliif mana koo akkaraa yaadheera waan ta'eef jechuudha. Kutaa samiin taa'uyyuu biddeena minaamni kaa'uyyuu akkaraa yaadheen jira jechuudha. Suuqii koos walumatti qabee akkaraa yaadheen jira. Ji'aan buna kona obaasaa jechuudha. Jireenyi salphaadha. Yoo nuti ulfeessine malee jechuudha. Salphaadha jireenyi. Kana hundumaa waan hundan isin tuttuqa jechuudha. Shiroo kana hojjechaa jechuudha. Kutaa ciisichaatti wanti hojjedhuuf istoofiidhaaf jecha jechuudha. Istoofiin kunoo wantiin isaa inni girgiddaatti sakka'amusaa jechuudha. Sokkeettiin isaa ol faffagaate jechuudha. Saalooniinis ol fagoo jira. Iddootti sakka'uun dhabe jechuudha. Saaloonii bakka nani asitti sakka'uun jiru kunoo saaloonii iddoo soofaa jira. Tokko achi jira. Asiyyuu wayyamuu amma tokko jechuudha. Asituyyuu irra gad dhiyaataa. Kana rakkoon koo jechuudha. Yoo danda'ame diiksisee isa hojjechiisuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf maasitti hojjettattanii gaaffii natti dhiyeessina. Waan tokko isinitti himuun barbaada. Otoon shunkurtii koo quncifadhu jechuudha. Mul'unaan faana wal lollee jira jechuudha. Sun dhugumaan isinitti himu. Mul'unaan faana wal lollee jira. Maaliif wal loltan yoo jettanii gaaffii naaf dhiyeessitanii itti dubbachuun didee ittiin oodee jira jechuudha. Maaliif jettanii nan gaafatiina? Sababbiin isaa isinitti himu jechuudha. Dhuguma sababbiin isaa jechuudha gaaf tokko bayeen isinitti himachuudha. Xiqqoo walitti buunee jirra jechuudha. Walitti bu'iinsi keenya illee badaa miti jechuudha. Waanuma xiqqoodhaani jechuudha. Baay'ee tokkotti aaree jechuudha. Sababbiin isaa isinitti himu har'a. Isinitti himu jechuudha. Kanaaf har'a immoo inni nyaata dhugaa hin baammanuma. Anis immoo nyaata nan hojjedhaa ittiin dubbadhu zimmi jedheetan ilaale jechuudha. Beekumani sababaan akkas godheefis isinitti himaa jechuudha. Daawwattoota keenya wanta isin dhosku tokko illee hin jiru jechuudha. Isinitti hima jechuudha. Isiniifan himaa jechuudha. Kanaaf amma shiroo koo hojjechaa wanta tokko waan hin kaleessa eegale tokko isiniifan himaa daawwaltanii bilbila koo barbaaddanii gaaffii baay'ee na gaafattanii jirtu jechuudha. Gaaffii keessan sanaafis immoo deebiin koo waan isiniin jedhu nan qabaa jechuudha. Obboleettiin tokko maallaan jetti seetanii obboleettiin bilbila koo barbaaddee dhuftee bilbila koo sii kennee dhuftee gaaffii kee keessatti waan keessa keetii naaf dhiyeessitee guddaa galatoomi. Ani ishee akkasiin barbaada jechuudha. Ijoollee biyya harabaa cimtuu ishee akkasiin barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akka jettee obboloota koo jaalala feesibuukiitu qabe. Jaalala feesibuukii kana keessatti namni kamiyyuu in jaalatas, in dhiisas, in shawwadamas, in nyaatamas, in nyaatas wanti biraan jiru kanuma. Yookiin immoo in milkaas jechuudha. Kana hundatu jira jechuudha. Obboleettiin kun garuu wanti ishiin goote baay'ee tokko na gammachiise jechuudha. Baay'ee tokko na gammachiise. Maal godhe seetanii jaalalleen ishiin qabatte kun jechuudha. Jaalallee ishii jechuudha. Dhiqamaadha garuu wanti inti mure jechuudha. Damma kursiidhaaf hojjedhe jechuudha. Jaalallee feesibuukiidhaan jaalalli qabee jechuudha obboleettii kana. Dhimmi rakkoon qabu naan jetteetti jaalalli qabeetu jechuudha. Jaaladheeraa jette. Ajaalattu yoo malee isheen maallaqa tokkitti yoo na gaafate likkii isaan isatti agarsiisa. Immoo
bilookiin isa godhattee murteeffatte jechuudha. Dhugumatti jaalatteetti jechuudha. Inni daa jaalala keessa ishii galchee maallaqa gaafachuudhaaf ture jechuudha. Jaalala keessa erga galchee ka'ee maallaqa gaafachuuf ture jechuudha. Sababa jaalalaatiin maallaqa ishii nyaachuu barbaade jechuudha obboloota koo. Kanaaf jechuudha ishiin immoo maal goote jechuudha. Baay'een ajaa'ibsiifadhe dhugaa. Hundi keessan hin gootan warri jaalallee qabdan kanan gootan jechuudha. Hin gootu jedhees immoo isin hin amannu jechuudha. Dubartoonni keenya yookiin ijoolleen keenya hin gootan jechuudha kana. Garuu chaanaala kanaaf ara warqaata subscribe gochuun dagatiina, like gochuun dagatiina, likein barbaada likein aduqa. Otuman dubbachaa jiru jechuudha. Likein godha. Waan biraan barbaadu like ara warqaatanis immoo subscribe godha. Video kana hanga dhumaatti daawwadhaa sin fayyada jechuudha. Obboleettiin kun egaa maal goote dhugumatti jaalalli na qabeera leessaa jette. Ishii jennaan jaalalli otoo na qabee jiru maallaqa mee tokkitti ishinaa gaafatu jedhee erga murteeffadhee jette. Erga nan murteeffadhee jaalala keessa na galchee inni wanti inni xaariin isaa jette jaalala keessa na galchee ka'ee maallaqa na gaafachuu tureetti. Anis ishii kana bareeratte. Na gaafata taanaan bilookiin inni saballeessatte. Dhuguma immoo akkuma ishii yaaddattee akkuma ishiin beekatte sanayyuu jechuudha. Erga jaalala keessa galchee waa meeqa wajjin haasaanii garaashi laattee fi garaasaa waan garaasaa hundumaatti himatee maal godhe jaalala keessa galchee waan garaasaatti himatee waan garaashitti himattee garaashi keessa seennee namichi jechuudha. Erga jaalattee sirriitti jechuudha. Inni daa oduu sobaatti odeessa jechuudha. Jaartii qaba, mucaa ijoollee lama qaba, haadha manaa qaba, walumaan jiraata jechuudha. Inni hin beeku malee ishiin obboleettiinsaa ishiitti dhiyaatti jechuudha. Sinii galee amma jennaani feesbuukiin barbaadde obboleettiisaa argatte mucaan kun jechuudha. Achi maal gootee mucaan kun akka haadha manaa qabus bartee hin barre dura garuu ergasii qorattee barte jechuudha. Hamma jaalala keessa galchee waan garaasaatti himatee waan garaashiitti himattee wal jaalatanii sirriitti wal erga sirriitti wal jaallatanii keessa isaanii wal fudhatee maal godhe hojii hin qabu akkasittiin silkiin koo sinirraa torbee tokko bilbila irraa cufatee jechuudha. Bilbila irraa cufateetu torbee tokko guutuu jechuudha. Maa cufatte bilbila kee jennaani bilbilli koo bishaan keessa bu'ee na duraa tabalaashee waan ittiin tolchisiisuun dhabee amma kunoo kan namaatiin sittaasaa jira jedhaan dhiimoodhaan. Ishii jettiin mee waynaa ergii hojiillee akkasuma hojiirraa na ari'atanii duratti hojjetaa mootummaan ture amma hojiirraa na ari'atanii akkasii jedhee waan rakkoo hundumaa jirutti mata jechuudha. Maal si godhu reennaan birrii xiqqoo baankii qaba. Birrii 60,000 na ergiitii baajaajiin bitadhaa. Birrii xiqqoo na hir'ate. Baajaajiin bitadhaa. Birrii 60,000 na hir'ate. Birrii qaba baankiidha. Na ergiitii na dhuftutti hojjechaan si eegaa. Hojiin mootummaa sinaaf hin taane na ari'atanii jiru. Birrii xiqqoo na ergi jedhaan. Tole jettanii as garagaltee maal goote seetanii feesbuuk isaa jala galteetu sifan ergaa qo'eeshi rakkoon qabu jettanii feesbuuk isaa jala galteet obboleettii isaa argatteet gaafatteet akka mucaa qabu akka daa'ima lama qabu akka haadha manaa qabu akka mana qabu eessa akka jiraatu barte jechuudha. Barteetu sagalee obboleettii isaatii sana deebisteetti ergiteetu jedhi nagaa ta'ii. Ani takkaan nyaatamee sin beekuu na sin nyaattu anuu si nyaachuu barbaada. Obboleessa koo nagaa ta'ii dhugaatti illee si jaalladhee ture. Garuu waan akkasii hin godhiini. Siif cubbuu ta'aa barumsa anaaf illee barumsa ta'aa siif illee cubbuu ta'aa lakkii akkasii hin godhiin jettee gorsitee bilookii gootee jechuudha. Isinii galee bilookii gootee jechuudha. Amma dhugaadha eenyu keessan takkatti haxarraatee dubbii hubatee adeema. Dhuguma jaalala dhugaa na jaallate. Dhuguma namichi kun jaalala dhugaa naaf qaba. Dhuguma namichi kun akkasii jettanii hubattuu laata. Ishi siifan erga birrii hammamii barbaaddettanii kaatanii ganama ergitu malee jechuudha. Obboloota koo birrii keessan nama hin taanetti bakka hin taanetti hin balleessina. Obbolaa keessanitti hin ergina. Nama hin taanetti hin ergina. Akkaawuntii keessan karaa alaa ergitu taanaan akkaawuntii keessan irra qaxxitaas ni yaagalu.
Kanaan alatti abbaa warraa kooti, abbaa maal kooti, abbaa manxushee kootittanii jaaladheeraa jaalala dhugaanaaf qabaattanii hin shawwadamina. Birrii keessan qatti godhaa kaawwadhaa. Kunoo yoo Itoophiyaa dhuftanii 50,000 torbeen isin hin ga'u. Torbeen nama hin ga'u jechuudha 50,000. Birriin asitti baala ta'eera jechuudha. Baala birriin hin jira garuu hin barakatu jechuudha. Isiniin jedha. Yoo waan isin xooru tokko mana kiraayii yoo kiraayyaattan yookiin immoo hojii qo'amii hojjettan yookiin waan kan keessa ammas takaraayyaadhee suuqii hojjedha yoo jettani takaraayyaadhee taniin waan tokko hojjedha yoo jettani isiniin ta'u jechuudha. Birriin keessan isin qabatanii dhuftan biyya arabaati kan hojjennu. Nama harkaa batta namaa deemaa jechuudha. Waan hin beeknetti babbaastu jechuudha. Nama rakkataallee argitan darbattu jechuudha. Biraan darbu jechuudha rakkataa bira. Isinis immoo akkuma gooti yoo qabaattani kenni isin godha isiniyyuu jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo leensaa yoo Itoophiyaa dhufne maal yoo hojjanne milkoofna kan jettaniifi yoo birrii qabaattan akka tasaa bajaajiin 70,000 har'a 350 galee jira jechuudha. Duratti 70,000 amma 350 300 ishiin aroogeen 200 wayin yan argamti ilaan hin beeku akka tasaa jechuudha. 500 yoo jechaa jiru jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo yoo akka tasaa birrii qabaattanii birrii 200 qabaa leensaa jette obboleetti manas qabaa jette si jiraachisuu danda'a eeyyen mana qabda taanaan obboleettiin akkasnaan jette eeyyen suuqii banachuu dandeessaa mana midhaanii magaazana banachuu dandeessaa waan teessee hojjettu waan salphaa hojjechuu dandeessaati jechuudha 200 maa badaa seenyuun ta'u garuu akka garaa keetti ittiin hojjechuu hin dandeessu garuu omoo hojjettaanii jechuudha obboleettii koo manni keeti taanaanii jechuudha. Kanaaf ani amma suuqii koo argitaniittu sin agarsiisaan ture bal'aadha 100 galchee duwwaa ta'e jechuudha. Amma mi'a isaa hidheen kaayee jira jechuudha. Maaliif gaaf tokkotti deebiin koon oolu dadhabbiin koo sinna darbe innaan iddoo lama ta'e yookiin immoo mucaa da'ee ka'e dadhabbiin koo sana seenyu taa'ee mucaa koo achi ciibsadhee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Amma garuu laakkinatti hafu'ee naaf karaa yaadhee jira jechuudha. Mi'a koo hidheetan kun as dardaree jira jechuudha. Galata Waaqayyoo homa jiraatamaa jechuudha jiraachaan jira. Isin immoo maal gochuu qabdu otoo biyya sanaa hin bahin otoo callistanii hojjettanii natti tola jechuudha. Warreen biyya namaa baay'een turre waggaa 2-3 turtan akkasumatti ittiin fuftanii otoo hojjettanii birrii keessan qabattanii natti tola. Sababbiin isaa hojjedha. Amma waan tokko qaba amma mana ijaaruudhaaf meeshaan mana ittiin ijaartanii baay'eedha jechuudha. Qorqorroon 800 wayiti. Isaa gadi jira alaan hin beeku. Qorqorroo tokkittiin 800 500 holiman malee gadi miti jechuudha. Qorqorroon tokko 500 oli malee isaa gadi miti jechuudha. Mismaarri kiiloon tokko 200 fi waan ta'e jechuudha. Akkasuma simmintoon 2,000 fi waan ta'e jechuudha. Aamsaanii jechuudha. Innaa baay'ee ulfaata. Ani yeroo gaariin ijaarradhee Waaqayyo na gargaaree isinis immoo suutuma jedhaati taragaaga'aatiin isiniin jedha. Daawwattoota keenya kanaaf baay'een oduu isinitti baay'isee gorsan ani isiniif qabu garuu hojii hojjedha. Amma nan galattaniin ka'ina madaamii keessa faana walii galaatii hojii keessan hojjedha. Gamna ta'aatii birrii keessan qabadhaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Ani garuu kana caala waan nan deebi'a jedhees yaadus miti. Jireenya bareeda jiraachaa jira galata Waaqayyoo ijaa gadda ta'ee fi gugurraachee waa'ee gurraachummaa jechuudha malee uumamtuu natti hin banne amarraatti jechuudha dhugaa zanaa een jiraadha galata Waaqayyoo isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaataa laayikii tuqaa viidiyoo kan gadhumaatti daawwadhaa viidiyoo biraan hangaan walitti deebinutti nagaatti tura shiroo koo immoo kan biraa irratti hojjedhee isinii dhiyeessa jechuudha nagaatti tura paartiituu irratti na eegaa. Hona shunkurtii muradheera timaatimiinis hin jira. Akkuma argitan kana fakkaata